Harka fuune daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Edaal kan naannoo sa'aatii 9 irratti Awwaash Fantaalleetti lafti kirkireera. Edaal kan naannoo sa'aatii 9tti Awwaash Fantaalleetti kirkirri lafaa Riiktar iskeelii 5.5 mudachuun ibsameera. Kirkirri lafaa naannoo Awwaash mudate magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa garaa garaatti hollannaan lafaa mudachuu giddugalli qorannoo ji'oosaayinsii Jarman beeksiseera. Kirkirri lafaa suni gadi fageenyaan kiiloomeetira 10 akka qabu dhaabbanni sun dheereera. Erga volkaanoon dhiyoo jiru jalqaba waggaa kanarratti mallattoo dho'insaa dhiyoo agarsiisuu jalqabe asii naannoon kun kirkira lafaa irra deddeebiidhaan mul'isaa jiraachuu Rooyitersis gabaaseera. Poolisiin Afrikaa kibbaa lammiilee Itoophiyaa 26 qullaa isaanii mana nama dhuunfaatti guramanii turan ukkaamsitoota irraa baraareera jedhe. Poolisiin Afrikaa kibbaa godaantota Itoophiyaa ragaa gahaa hin qabne 26 qarqara magaalaa Johannesburgitti daddabarsitoota namaatiin to'atamanii turan bilisa baasuu beeksiseera. Dhalattoonni kunneen uffataa fi waraqaa eenyummaa malee kan argaman yoo ta'u kan biroo lakkoofsaan 30 ta'an garuu foddaa cabsanii miliqaniiru jedhe. Poolisiin duula sakatta'insa tasa gaggeesseen magaalaa kaaba Johannesburgitti argamtu Sandringham bakka jedhamutti mana nama dhuunfaa keessa bakka tokkotti ugguramanii akka turan ibseera. Dhiironni 15 hidhamanii fi kanneen biroo 11 garuu miliquuf yeroo yaalanitti miidhaan irra gahee to'atamuun ibsameera. Kana malees namoota seeraan ala nama daddabarsuun fi qawwee seeraan alaa hidhachuutiin miidhaa geessan shakkaman 3 to'annoo jala oolchuu poolisiin beeksiseera. Soomaaliyaan miseensa gola mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa ta'uuf kaadhimamaa gochuun of dhiyeessite. Torban muraasa dura Itoophiyaan miseensa ta'uuf kaadhimamaa kan itti taate mana maree nageenyaa fi tasgabbii Afrikaaf Soomaaliyaanis kaadhimamaa of taasisuu ishee beeksifteetti. Miseensonni mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa bara 2025 haga 2028tti tajaajilan walga'ii gamtichaa ji'a guraandhala dhufu Finfinneetti gaggeeffamu irratti dorgommiin taasifamuun kan filatamu ta'a. Mootummaan Soomaaliyaa ibsa kaleessa baaseen kaadhimamummaan Soomaaliyaa ajandaa nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa keessatti gumaachuuf kutannoo biyyattiin qabdu kan agarsiisudha jedhe. Soomaaliyaan ergama nagaa kabachiisaa gamtichaa waggoota 17 kan keessummeessite ta'uu eeruun kunis rakkoo Afrikaadhaaf furmaata Afrikaa fiduuf tattaaffii taasifamu kan agarsiisu ta'uu pirezidaantiin biyyattii himaniiru. Torban 3 dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Timootiyoos Itoophiyaan mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaatti miseensa ta'uuf akka dorgomtu beeksisuun isaanii kan yaadatamu ture. Keeniyaatti xiyyaarri kufee caccabee lubbuun namoota 3 bahe. Keeniyaa qarqara galaanaa kutaa bulchiinsaa Maalindaatti xiyyaarri tokko namoota lafarraa imalaa jiran irratti kufee lubbuu namoota 3 bahuu aangawoonni biyyattii himan. Balaliisaan xiyyaara sanaa fi leenjitoota xiyyaarichaa 2 osoo xiyyaarri sun kufeen caccabin dura keessaa utaalanii lafa yeroo dhaqqaban miidhaan irra gaheera. Battaluma sanatti gara hospitaalaatti geeffamanii yaaliirra jiraachuu poolisiin biyyattii himeera. Akkasumas poolisiin sababa ka'umsa balaa sanaa maal akka ta'e qorataa akka jirus dhagahameera. Pirezidaantiin Venezuelaa marroo sadaffaaf kaleessa kakuun waadaa galaniiru. Ameerikaan immoo bakka pirezidaantichi jiran abbaan itti himee badhaasa qabaa jetteetti. Pirezidaantiin Venezuelaa Niikoolaas Maaduroon marroo sadaffaaf jimaata kaleessaa waadaa seenanii masaraa mootummaatti deebi'aniiru. Sirna kakuu pirezidaantummaa sana irratti pirezidaantonni Kuubaa fi kan Nikaraagu'aa keessummaa kabajaa turan. Yeroo hundamichuu gaafa rakkoo Venezuelaa akka ta'an Raashiyaan, Chaayinaa fi Iraan karaa bakka buutota isaaniitiin sirna sana irratti qooda fudhataniiru. Erga bara 2013tti Maaduroon pirezidaantii biyyattii ta'anii bulchaa jiru. Sirna sooshaalizimii kan hordofu Venezuelaan qoqqobbii fi gadqabaa Ameerikaa, Ingilizii fi gamtaa Awurooppaatiin guddoo miidhamteetti. Qabeenya boba'aatiin hedduu kan badhaate Venezuelaan filannoo biyyaalessaa isa ammaa kan gaggeeffatte adoolessa dabre keessa ture. Maaduroo fi morkattuun isaanii Edmundo González
anatu mo'ate jechaa baani. Dhumarratti boordiin filannoo akka Maaduroon mo'atan mirkaneessinaafiin kaleessa yeroo sadaffaaf akka itti fufaniif kakatanii masaraatti deebi'aniiru. Konkolaachisaa atoobisii ta'uun hojii kan eegalan Maaduroon osoo gara siyaasaatti hin goriin dura hoogganaa waldaa hojjettoota biyyattii turani. Bara 2000 keessa miseensa caffee biyyaalessaa ta'anii filatamanii booda pirezidaantii duraa Hugo Chavez bara 2013 haga du'anitti itti aanaa turani. Morkataa isaanii ka ta'ee fi deeggarsa warra dhiyaatiin deema jedhamee komatamu Edmundo Gonzalez filannoo darbe sana anatu mo'ate jedhee labsatullee amma baqatee Ameerikaa jiraata. Maaduroon kaleessa wayita kakuu seenan pirezidaantiin Ameerikaa kan masaraa gadhiisuuf jiran Joo Baayiden ammoo bakka Maaduroon jiru nama natti himeef doolaara kitila 25 kennaa jedhani. Odoo ministeerri dhimma biyya keessaa Diosdado Cabello jiran kan eeruu nuuf kennuuf immoo badhaasni doolaara kitila 15 jedhaniiru. Garuu Maaduroon osoo ifatti keessummoota affeeranii masaraa keessatti waadaa galaniiti Ameerikaan bakka isaan jiran wallaallee akkamitti jetti jechuun akka qoosaatti warri ilaalan jiru. Maaduroonis gama isaaniitiin bakka morkataa isaanii Edmundo Gonzalez jiru abbaa eeruu naaf kenneef badhaasa doolaara 100,000 na biraa qaba jechaa jiru. Kaalifoorniyaa keessatti hidhamtoonni seeraa abidda dhaamsuu irratti argamu. Ameerikaatti bulchiinsi naannoo Kaalifoorniyaa hidhamtoonni mana sirreessaa keessa jiran abidda naannichaa keessatti balaa geessaa jiru dhaamsuu irratti akka hirmaataniif hayyama kenneera. Leenjii muraasa erga fudhatanii booda hidhamtoonni mana sirreessaa keessa jiran 939 ta'an fedhii isaaniitiin abidda dhaamsuu irratti hirmaataa jiru. Abiddi balaa guddaa qaqqabsiisaa jiru suni bosona keessaa kan ka'e kibxata yookaan facaasaa dabre ture. Ergasiitii qilleensa guddaa garbarraa ka'uun akka malee babal'atee bosona bineensota lubbuu namaa fi qabeenya irratti balaa guddaa qaqqabsiiseera. Balaa isaatiin haga kaleessaatti yoo xiqqaate namoonni 10 du'anii 100,000 fi 37 qeerraa buqqaanii qabeenyi doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 35 haga 50 baasuu barbadaa'eera. Manneen 10,000 caalan gubatanii bosona lafa hektaara 17,000 fi 200 tures daaraa ta'eera. Balaan abiddaa inni ammaas kun seenaa Kaalifoorniyaa keessatti kan akkanaa argameen beeku jedhameera. Abiddi kan ka'e ho'insa ji'oota dheeraa boodadha. Sababni kana hunda jijjiirama qilleensaati. Hojjettoota ittisa balaa abiddaa 4,700 xiyyaarota helikopteratti itti bobbaafamanis akka barbaadametti dafee dhaamuu hin dandeenye. Itoophiyaa dabalatee balaa qaqqabeef warri ibsa gaddaa ergatan jiru. Doonaald Tiraamp Joo Baayiden balaa sanaaf xiyyeeffannaa hin kennine jechuun erga qeeqanii booda bulchaa naannoo Kaalifoorniyaa aangoo akka gadhiisuuf gaafataniiru. Ameerikaa fi UK'n dhaabbata boba'aa Raashiyaa irra qoqqobbii kaa'an. Ameerikaan dhaabbata boba'aa Raashiyaa irraa qoqqobbii cimaa kaa'uu beeksisteetti. Kunis galii Raashiyaan boba'aa irraa argachuu waraana Yukireenitti gaggeessaa jirtuuf oolchitu danquufidha jedhame. Qoqqobbiin Ameerikaa kun dhaabbilee fi namoota dhuunfaa Raashiyaa 200 irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, daldaltoonni, qondaalonni mootummaa, dhaabbileen inshuraansii fi kaanis keessatti argamu. Akkasumas UK'n dhaabbilee boba'aa Raashiyaa kanneen akka Gazprom neeftii fi Surguet Neft Gaaz kan jedhamurraa qoqqobbii akka keessu beeksisteetti. Dhaabbileewwan boba'aa Raashiyaa irratti qoqqobbii kaa'uu xiyyeeffachuun maddi galii Raashiyaa gogsaa jedhan ministeerri dhimma alaa UK David Lammy. Dabalataanis Ameerikaan eenyu boba'aa Raashiyaa karaa seeraan akka bituu qabu daangessuuf sochii gochaa jirti. Akkasumas dooniiwwan Raashiyaa dhoksaadhaan boba'aa biyyoota addunyaa garaagaraatti fe'an irrattis akka xiyyeeffattu odeeffannoon achi ba'e ni mul'isa. Pireezidaantii Ukireen Volodymyr Zelenskiin qoqqobbii haaraa dhaabbata boba'aa Raashiyaa irra kaa'ameef Ameerikaa galateeffataniiru. Raashiyaan Ukireen weeraruu booda qoqqobbiiwwan Raashiyaa irra kaa'aman keessaa tokko haga boba'aa Raashiyaan gabaaf dhiyeessiturraa daangaa kaa'uudha. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.